Okey, mata dureen har'aan tana ilaaluu deemnu pilooraal disoordariidha jetti. Pilooraal disoordar jechuun maal akka taate, dhukkuboonni akkam akka as jala jiran bal'inaan waa'ee isaa ilaalla. Jalqaba pilooraal disoordar jechuun yeroonii fi membireeniin somba haguugee jiru kuni rakkachaa jiraate. Sababa garagaraatiif pilooraal disoordar jedhaniini. Pilooraal disoordariin that involves membrane covering the lungs. Rakkooleen pilooraaliidhaa kun yooniif membireeniin somba haguugee jiru kun rakkatee jiraate. Somba kana waan haguugee jiru jira. Viiseraaliidhaa fi paareetaal jedhaniin. Inni gara qomaatti gama saanu paareetaal jedhaniin. Inni gara somba keessaatti gamana saanu kun ammoo viiseraal jedhaniin. Yoonii fi inni kun rakkoo qabaate pilooraal disoordar jedhaniin. Pilooraal disoordariin akka waliigalaatti rakkoolee 3 ta'uu danda'a. Tokkoffaa yoonii fi viiseraal pilooraan sun rakkachuu jiraate takka. Kan lammaffaadhaa surface of the chest wall ka gara qomaattichi aanee jiru suni paareetaal pilooraan sun yoo rakkoo jiraate. Ka sadaffaadhaa disorder affecting pleural space. Isaan kana lamaan jidduu membreenii kana lamaan jidduu banaadhaan jira. Viiseraaliidhaa fi paareetaal kana jidduu. Yoonii fi banaan isaan kana jidduu jirtu kun rakkoo qabaatte pilooraal disoordariin haalota 3 kana keessaa tokko keessatti dhufa. Jalqaba pilooriisii irraa eegalla. Pilooraal disoordarii keessaa inni jalqabaa pilooriisii jedhaniin. Pilooriisii jechuun pilooraayitasi jechuudha. Kulkula membreenii saniiti. Laayera pilooraadhaa sun paareetaaliidhaa fi viiseraaliin sun yoo kulkulu jiraate pilooriisii jedhanii gabaabsanii. When inflammation of both parietal and visceral layer of the pleura, we call it pilooriisii yeroo san jenna. Paatoofiziyoolojii isaa akkamitti dhufuu danda'a rakkoon tuni? Inni jalqabaa pilooriisii may develop conjunction with pneumonia. Pneumoniaadhaan wajji dhufuu danda'a. Yookaan immoo upper respiratory tract infection dhukkuboota sirna hargansuu olaanaan huban dhukkuboota TBdha. Ka biraa collagen diseaseidha. Collagen disease jechuun dhukkuboota membireeniidhaati. Kaartileejiin bakka san jirtu suni yoo dhukkuba qabaatte rakkachuu yoo jiraatte dhufuu danda'a. Inni biraa after trauma. Eega qomtituun tiroomaa irra geessee balaan irra geessee qomtituun miidhamte dhufuu danda'a. Ka biraa pulmonary infarction. Pulmonary infarction jechuun madaa'uu sombaati. Akkamitti dhufaa? Hiddi dhiigaa naannawa san sombaaf dhiiga raabsu sun cufameeti tishuun irraa gad jirtu duuti. Infarction yeroo san jira. Yookaan pulmonary embolismidha. Cufamuu iddoota dhiigaa somba keessa jiranii somba keessa waa seenanii cufan embolism jechuun. Embolismii yeroo akkam dhufa? Emboliin takka dhiigni kan taree jiru dhiigaa wajjin citee bololiyaa yoonii fi hidda dhiigaa qaqallaa keessa dhaqee cufa embolism jedhaniin. Primary and metastatic cancer. Kaansarii sadarkaa fedheetu haa taatu jalqabaa yookaan immoo tarra turtellee haa taatu. After thoracotomy. Eega qoma tana uranii waa keessaa yaasanii booda pilooriisiin sun dhufuu danda'a jechuudha. Clinical manifestationii namoota kanarra mul'atu mallattoon isaa ijooni taking deep breaths, cough, sneezing is worsen pain. Yeroo qilleensa sirrii keessa gafuratu takkaa yeroo qufaa'u yookaan yeroo attifatu dhukkubbiin itti jimti gara malee. This is key characteristicidha. Pleuritic pain jechuun dhukkubbii yeroo hafuura fudhatan nama dirtu jechuudha. Diraasan mallattoon isaa ijoon. Pleuritic pain is restricted in distribution. Faffaca'insisii garuu daangeffama. It is usually occur only in one side. Gar tokko qofarra nama dhaga'amti. Somba dhibamu jiru san qofarratti nama dhaga'amti. Pain may be localized. Dhukkubbiin tuni bakka tana jee namtichiif si agarsiisuu danda'a.
yookaan immoo radiate to the shoulder or abdomen. Ceekuudhaatti illee yookaan karaa garaatti illee achi dheerachuu dandeessi. Achi dabruu dandeessi. Radiate jechuun kan bakka dhukkubdu bakka biraarra dhukkubbiin si dhaggeeffama. Radiating pain jaaniin. Later boodarraa as pleural fluids develops. Lakkumachi keessatti dhangala'aan dhufaa deemuuni pain decrease. Dhukkubbiin irrachaa deema. Assessment and diagnostic finding namoota kanaaf godhamu wanni nuti ilaallu pleural friction rap soundidha. Jalqaba irratti yeroo eegalarra jiru yoo stethoscopeedhaan somba isaa kana dhageeffanne friction rapidha dhageenya. Sagalee waan warriga somba kana kan warrigu membrane san lamaan kan warrigu dhageenya. Inni biraa chest x-rayidhaan adda baafa raajiidhaan. Kunis sputum examination to rule out bacterial infection fi microorganismichi jiru sana adda baasuuf. Pleural fluid for examination dhangalaachi keessa jiru sanillee thoracentesis-idhaan. Thoracentesis procedure pleural fluid kanatti hin baasan. Dhangalaa san baasanii laboraatooriidhaatti adda baasu. Inni biraa less commonly danii ka ta'e hedduu kan dalagamne pleural biopsyidha. Tishuu sanirraa waa xiqqoo muranii kaansarii qabdii mun qabdu adda baasudha. Biopsy yeroo jaan tishuu jirturraa yeroo waa hotanii laboraatoorii ergan. Autopsy namoota duute irraa yoo hotan autopsy jaaniin. Medical management namoota rakkoo kana qabu warreen pleurisii qabaniif indometasiin faa kennuudha. Dawaalee non steroidal anti-inflammatory drug dawaalee dhukkubbiidhaa fi kulkula qaamaa kana gad hir'isan warreen akka aspiriinii faa indometasiin hedduudha. Ibuprofen non steroidal anti-inflammatory drug shanyii hedduu. Kana keessaa indometasiin faa kennaniif. During deep breathing and coughing dhukkubbiin sun akkatti hin jabaanneef. Kabiraatu symptomatic reliefidhaaf mallattoo sanirraa wayyeessuuf topical heat or cold application waan oowwituufaa waan qabbanuufaa irra kaayu. Kabiraa if pain very severe dhukkubbii tukkar malee cimtuu taate intercostal nerve blockidha. Narvii cinaacha jidduudhaan narvii dhukkubbii daddabarsitu sanii tanaanna'u san jirtu block godhu dhorku ugguruu. Rakkoo lammaffaadhaa pleural effusionidha. Pleural effusion jechuun banaa lamaan pleural cavity jenne san achi keessatti dhangala'aan walitti qabamudha. Collection of fluid in pleural space. Banaa silaa pareetaliidhaa fi visceralii jennu san membrane san jidduun pleural space jaaniin banaadhaa jira. Banaa san keessatti yoo bishaan walitti qabaman dhangala'aan. In response to injury. Sababni dhangala'aan sun walitti qabamuuf takka waan sombi kun miidhamee fi yookaan immoo due to inflammationidha. Sababa kulkulaatiin yookaan sababa lachuutti irraa ta'uu danda'a. It may represent local response to disease. Akkasumas deebisaa qaamni dhukkubaaf deebisu dhukkuba bakka san jirurraa bishaan kun achi walitti qabamuu danda'a. It may just be manifestation of systemic illness. Dhukkuba qaama keessa jirurree achi dhangala'aan walitti qabamuu danda'a. Dhukkuba qaama bakka biraa jirurraa somba san keessa bishaan walitti qabamuu danda'a. Normally pleural space san keessa dhangala'aa jira. Normally garuu ml 5 hanga 15. Faayidaan isa kanaa lubricationidha. Akka sombi kun wal hirriin freely movable kan inni ta'uuf yoo dhangala'aan kun kanaa ol kute pleural effusion jennaan. ml 15 kanaaf yoo kute. Causein isaa maali? Sababni isa kana it may be complication dhukkubootaati. Complication dhukkuboota akkamii? Warreen akka heart failure fa'a. Namni yoo laafina onneedhaa qabaate. Onneen dalagaa dhiifte. Pleural effusion qabaate. Kabiraa TB. TB yoo dafee wallaanamuu baate. Pneumoniaadha. Complication pneumoniaa keessaa tokko kana. Namni michi sombaatiin qabamee dafee wallaanamuu baate rakkoon isarra dhuftu kana. Viral pulmonary infectionidha. Dhukkubsachuu sombaa sababa vaayirasiiti. Kabiraa nefrootikidha. Nephrotic syndrome rakkoo haleedhaati. Rakkoo haleedhaa garuu baakteeriyaan
faranjaayitasiin faan qabeeti san boodaan baatii takka fa'aa booda. Namtichi pirootiiniin faan fincaasaa keessatti mul'ata. Generalized deemaa qaba. Mallattoon nefrootik sindiramiidha. Gaafa jenitoo urinary irra dhayine bal'inaan laalla. Inni biraa pulmonary embolismidha. Yoo somba keessatti waa cufaan jiraatte effusioniin dhufuu danda'a. Bronchogenic carcinoma. Kaansarii bronchaayidaati. Kaansarii ujummoo qilleensa gara sombaa gad dabarsitu sun bronchaayita jaanii sun yoo kaansarii qabaatte dhangala'aan kun achi walitti qabamuu danda'a. Paatoofiiziyooloojiin isaa akkami? Maal fakkaata dhukkubni kuni? The effusion can be dhangala'aan suni can be clear fluid ta'uu danda'a. Qulqulluu biladii ta'uu danda'a. Dhiiga fluorantii ta'uu danda'a. Eelaa ta'uu danda'a. Transidative effusioniin dhangala'aa yoo keessa yaa'u taate. Implies that pleural membrane are not diseased. Inni sun dhukkubsachuu dhabuu agarsiisa. Garuu sababa onnee irraatti dhufu. Yoonii fi keessaan dabru ta'a. Transidative jechuun membraniin sun nagaa qabaachuudha agarsiisa. Yoo exudative taate bifa malaadhaa yoo qabaatu taate kulkularraa eelaa fa'aa yoo taate. Transidative effusion clear fluid jechuudha. Dhangala'aa qulqulluu akka bishaaniitti keessa yaa'u. Exudative ammoo eenyurra dubbanna? Biladiidhaa fi fluorantii yoo ta'e. Yoo bifa dhiigaa qabaatee fi yoo eelaan jiraate usually result from inflammationidha. Kan jalqabaa sababa kulkulaati. Baakteeriyaarraa. Sababa baakteeriyaan bakka san jiruuf immuniitiin namtichaa dhayitee baakteeriyaa san achitti jeeftii ajjeesuu sanirraa kan ka'e qaamni kulkulaa san booda dhangala'aan achi walitti qabama. Inni biraa tuumariidha. Abnormal tissue growthidha. Pleural surface san keessatti tishuun garmalee yoo magartu taate dhangala'aan achi walitti qabamuu danda'a. Inni biraa clinical manifestationii namoota kanarra mul'atu maali? Yoonii fi complicationii pneumonia irraa kan dhufe taate namtichi mallattoo pneumonia san mul'isa. Feverii qaba laydaa, chilii qaba. Ni hollachiisa san cinatti pleuritic chest pain qaba. Qomti isaanii dhukkubdii yeroo inni qilleensa fudhatu. Yeroo inni hafuura deep breathing fudhatu. Malignant effusionii yookaan large pleural effusion yoo taate amma gaa heddumina dhangala'aa sanirra hundoonii mallattoon nama garagara. Yoo dhangala'aan achi keessa walitti qabame sun hedduu taate namtichi qufaa qaba. Kaafingii qaba. Dyspnea qaba. Difficulty of breathing yookaan hafuura baafachuu hin danda'u. Hafuura itti ciccita. Shortness of breathing qaba. Yoo dhangala'aan sun itti heddummaate somba kana walitti maxxansee akka inni relax hin taane godha jechuudha. Small to moderate yoo taate garuu yoo dhangala'aan sun hedduu haa oliin ka'in taate namtichi hafuura itti ciccituu kana dhabuu illee danda'a. Absence of dyspnea illee jiraachuu danda'a. Hafuura normaalii baafachuu danda'a. Assessment and diagnostic finding keenya wantoonni nuti ijaan laallu. Wanni nuti meeshaadhaan laallu jalqaba physical examination yeroo goonu stethoscope fayyadamnee decreased or absence breathing sound sagaleen qilleensa somba seenee bahuu kun yookaan xiqqaatti yookaan dhabamti. Decreased firmity qaba. Tactile firmity jechuun sagalee 99 44 40 G jetteenii harka kee kana qoma isaa kana gubbaa keessee vibration sagalee san yeroo laaltu vibration isaa gad xiqqaata sababni isaa dhangala'aa waan pleuraalii keessa jiru. Yoo dhodhooyte hoo dull sound dhageessa. Dull sound jechuun sagalee akkamii? Sagalee flat sound when percussed yeroo nii fi dhodhooyte sagalee akka nama gidaara manaa fa'aa dadhabu sagalee akka nama masilii irra dadhabu jiru dhageessa. Sila abnormaalii maal dhaga'uu qabda? Langii irratti sagalee resonaansii dhageessa. Inni biraa acute respiratory distress qaba. Namticha kana hafuura baafachuu ni dadhaba. Extremely yoonii fi pleural effusion sun hedduu haa ta'u taate namticha hafuura baafachuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa
Tiraakiyaal diviizhinidha. Mallattoon ijoon piluraalii kana ati ittiin adda baaftu takkittii tana. Tiraakiyaal diviizhinii qaba. Tiraakiyaan garamitti jallata? Kara dhangala'aan kara affected saayidii sanirraa gara noormaalitti jallata. Tiraakiyaan kun. Deviate away from affected side. Yoonii fi somba mirgaa keessa dhangala'aan ka jiraatu taate gara bitaatti jallata jechuudha. Tiraakiyaan sun. Yoo kara bitaa keessa ka jiraatu taate gara mirgaatti jallata. Inni biraa chest x-rayidha. Raajii. Chest CT scan. Kunillee koompitara. Qoma tana laaluudha. Inni biraa tooraasinteesisidha. Tooraasinteesisiin gaa piroosiijara pleural fluid ittiin oma keessaa baasan. To confirm presence of fluid. Dhangala'aan ni jiramoo hin jiru mirkaneeffachuudhaaf. Pleural fluid yoo jiraate analysis godhan. Ni xiinxalan waan inni qabu. Bacterial culture. Bacteria hamtu keessa jira. Gram-stain negatiividha moo positiivii. AFP jechuun acid fast bacillus stain jechuudha. TB dhamoo. TB miti. RBC hangam takka dhiigaa keessa jiraayi. WBC jiraayi. Passeeni qabaayi. Adda baasan. Inni biraa blood chemistryidha. Chemistry study keessaa gulukoosii namtichaan ilaalanii pirootiina isaa ilaalan. Cytological analysis for malignant cell. Yoonii fi seeliin kaansariidhaa ka jiraatu taate cytological analysis jechuun seelii san qorachuu. Ka biraa pH'dha. pH dhangalaasanii. Acidic moo beezii. Pleural biopsyidha ka biraa. Pleural space sanirraa tishuu takka waa xiqqoo muranii laboraatoorii erganii warreen histopathologiidha akka ilaalan taasisu. Manaajimentiin isaa medical manaajimentiin furmaanni isaa depending on size of pleural effusion hamma dhangala'aa sanirratti hundaa'ee namoonni haala garaagaraatiin wallaalamuu danda'u. Patient may be treated removing fluid by thoracentesis. Procedure thoracentesis jedhamu nidiliidhaan keessaa dhangala'aa kana yaasuu ni danda'amu. Warreen garii. Ka biraa water seal drainage systemidha. Water seal drainage system jechuun chest tuubii tuubboo uummatana keessaan galchaniitiif fiinxa isii irratti bishaanii wal qunnamsiisa. Water seal drainage jedhanii. Bishaan kun akka qilleensi tuubboo tana keessaan qoma namtichaan seenne dhoorkanirra. Water seal drainage jechuun. Garuu dhangala'aan sun tuubboo san keessaanii yaa'a. Inni biraa suctioningidha. Suctioningiin keessaa saak godhuudha. Keessaa xuuxuudha. Meeshaa fayyadamne. Suction maashinii fa'aa fayyadamne. To remove fluid and re-expand lungs. Dhangala'aa san keessaa baasuudhaaf somba bakka duraanitti deebisuudhaaf. Suctioning wanni godhamuuf. Repeated thoracentesis result in yoonii fi irra deddeebiidhaan kan thoracentesis nama tokkoof godhamu taate maaltu dhufuu danda'a? Inni jalqabaa painidha. Dhukkubbii itti dhaga'ama. Maaliif irra deddeebitee procedure kun yoo godhamaaf oole lilmeewwan diddiiramaa ooluuf ni dhukkubu. Depletion of protein and electrolyte. Dhangala'aan sunis yoo hedduu keessaa yaa'e pirootiiniidhaaf elektiroolaayitoonni qaama namtichaa keessa jiru gabboo. Akkasuma pneumothorax illee dhufuu danda'a. Complicationii thoracentesis keessaa tokko pneumothorax. Pneumothorax means entering of air in the thoracic cavity jechuudha. Qilleensaa keessa gasseena. Somba keessa osoo hin ta'in sombaa fi qoma tana jidduu. If underlying cause is malignancy. Amma gaawwallaansa nama pleural effusionii qabu yoo ka'umsisaa sababa kaansariidhaa taate effusion tend to recur within few days or week. Yooniif namtichi sababa kaansarii irraa kan dhufu taate kooziin isaa kun dhangala'aan kun torbaan muraasa yookaan immoo guyyoota muraasa irraa bahee ittillee deebi'uu danda'a. Lammaffaa. Kanaafuu surgical pleurectomiidhaaf barbaachisa. Somba sanii pleural cavity san muranii baasu. Yoonii fi sababa kaansarii irraa taate dhangala'aan sun yeroo san lilmeen baasanillee waa ni deebi'a. Sababa inni deebi'u baqa isanii baasu. Ka biraa
Pleurodesisidha. Pleurodesii jechuun waliin maxxansuu jechuudha. Pleural cavity tana bakka duraan dhangala'aan taa'u tana biliyoomaayisin fa'aa fayyadamanii pilaastara jira kan waliin maxxansu. Addition of two pleural cavity using chemical irritating agent. Keemikaala bakka san waliin maxxansu itti godhanii waliin maxxansu. Procedure saniin pleurodesis yaani. Nursing management nursing maal gooti nama rakkoo kana qabuuf. Ka jalqabaa preparing and positioning. Surgicalidha waan deemuuf procedure godhamu waan deemuuf patient preparation idhaa fi positioning godhu. Positioning for thoracentesis idha. Ka biraa pain management idha. Dhukkubbii tana irraa furuudha. By positioning that are least painful. Karaa hedduun dhukkubnetti akkatti mijjaa'u isa gaafattee gara miyyoo ciifte irra sii wayya jettee gara si ciibsu. Inni biraa frequent turningidha. Gahee narsiidhaa keessaa tokko patientii amma gara gaggalchu and ambulationidha. Oofuudha. Maaliif amma gara gaggalchina? Maaliif oofna? Sababni isaa to facilitate drainage. Dhangala'aan sun akka keessaa sirriitti yaa'uuf. Inni biraa analgesic as prescribed akka ajajametti dawaalee dhukkubbiidhaa kennuudha. Yeroo dhukkubbiin itti kaatatti. Care of chest tubeidha. Chest tube san eeguudha. Akka isin bishaan keessaan baane, akka isa keessaan baane, akka cinaadhaan qilleensi seenne eeguudha. Chest tube nama keessa jirtu tajaajila godhamuuf jira. Rakkoon sadaffaadhaa impediment jaanidha. Impediment jechuun collection of pus in pleural space. Bakka silaaree dhangala'aa walii qabamu sun yoonii fi eelaa walii qabame impediment jaanidha. Pusiin kun eessarraa dhufa? Bakka lamarraa dhufa. Dead cellidhaa fi infected fluididha. Dhangala'aa uumamaan achi keessa jiru ka baakteeriyaa kanaan dhukkubsatee fi seeliilee sababa baakteeriyaa tanaatiin duduute tanaan walitti dhufee pasiisan ta'a. Eelaan kun bakka sanii walitti qabamu impediment jaanidha. Sababni inni kun irraa dhufu maali? Cause'n isaa inni jalqaba penetrationidha. Yoo qoma tana keessa namtichi waraaname ableefaadha. Mismaararra. Penetration chest trauma. Qomti tuni urachuudha. Inni biraa hematogenous infectionidha. Hematogenous infection jechuun hidda dhiigaa keessa. Dhiigaa wajjin deemaa dhufee achi seena. Pleural space san keessa. Dhukkubni kun. Inni biraa non-bacterial infectionidha jira. Sababa baakteeriyaatiif hin dhufin. Sababa biraatiif dhufu. Sababa maal fa'aadha? Heterogenic cause jaanii. Heterogenikiin ogeessarraa ka dhufu jechuudha. Inni wal'aannaadhaaf waan namtichaaf dalagan irraa ka dhufu. Fakkeenya after thoracic surgery namticha qoma isaa tana baqaysaniiti achii booda eelaan bakka sana walitti qabamuu danda'a. Thoracentesis faan dalagamee fi dhangala'aan irraa baafamee san jala baakteeriyaan kun eelaan kun achi walitti qabama. Akka waliigalaatti eelaan achi keessa walitti qabamuu saniini impediment jenna. Complication of bacterial pneumonia illee kan fiduu danda'a. Namni tokko pneumoniaan qabamee wallaanamuu yoo baate dafee eelaatu achi keessa walitti qabamuu danda'a. Kabira laangii absasiidha. Madaa'uu sombaati. Sombi kun keessisaa yoo madaa'e. Absas jechuun madaa akka kubbaadhaa jechuudha. Qarqararraan madaawaa deemti jidduu eelaadhaa jira. Yoo keessaa baasan akka kubbaatti keessaa lafa buuti. Yoo urawwaatu keessaa yaa'a jechuudha. The two commonest way that bacteria get into pleural space karaa kana lamaan. Karaaleen ijoon baakteeriyaan pleural space kana keessa ittiin seenu isa kana. Bacteria can get into pleural space from medical instrument. Meeshuma isaanii wallaanna jennee goonee ibsanii takkaa baqaysuu isaa godhan surgically yookaan immoo thoracentesis isaa dalagamte meeshaa sanii wajjin seenuu danda'a. Fungus or chemical can cause inflammation. Akkasumas yoo sombi sun sababa fangasiitiif takkaa keemikaalaaf fungal pneumoniaadhaa fi aspirational pneumonia fa'aa yoo ka jiraatu taate leading to production of pus. Somba keessa gaseennaan eelaa fida. Eelaan akka achi keessatti oomishamu godha. San booda impediment dhufe jechuudha. Clinical manifestation nama kanarra mul'atu mallattoon ijoon jalqabaa laayitaa qaba. Fever and night sweating halkan ni hooqa. Pleural pain qaba.
Inni dhukkuba yerooniif hafuura baafatu. Cough and dyspnea qaba. Ni qufaa hafuurri ciccita. Fakkeenyaaf shortness of breathing isaa akka nimooniyaati. Akkuma nimooniyaatti hafuurri ciccita. Dadhabbii qaba fatigue. Loss of appetite. Nyaanni ittiin tolu. San booda weight loss qaba. Kiiloon isaa guyyaarraa hir'achaa deemti. Infection associated with sepsis is more severe. Yoo koosiin isaa sababa sepsisiidhaa ta'a. Sepsis jechuun summiin baakteeriyaadhaa kun dhiiga keessa wal geessee achi gahuu jechuudha. Yoo sababa kanaaf kan dhufe taate most severe. Hedduu lubbuu namaa baasuu danda'a. Yoo sababa kanaa taate mallattoon asirra gartu high fever qaba namtichi. Laydaa ol kaatuu qaba, chiilii qaba ni hollachiisa, taakipiiniyaa qaba, fast breathing. Respiration rate hangi hargansuusaa ol kutu ni dabala. Taakikardiyaa qaba, pulsiin isaa ni dabalti, low blood pressure qaba. Hypotension qaba jechuudha, shookii keessa jira. Sepsis is life threatening. Dafee nama ajjeesa waan ta'eef emergency treatment barbaada. Dafee yeroodhaan wallaanamuu qabu. Diagnostic finding godhamuu fi namoota kanaaf blood cultureedha. Dhiiga isaa fuudhanii baakteeriyaa keessa jiru laaboraatooriitti adda baasu. WBC countidha. Seelii dhiigaatiidha. Differential diagnosisiidhaan wajjin lakkaa'uudha. Kamtu dabalee, kamtu hir'ate. Inni biraa X-rayidha. Raajii fayyadamanii nimooniyaadha moo lung abscess adda baasu. CT scan for chest. Qoma tana koompitara kaasan. For microscopic examination, yoo microscopiidhaan laaluu barbaadan thoracentesis godhama. Dhangala'aa san bakka sanii fuudhanii. Thoracic ultrasound. Kunillee koompitara qomaati. Chest auscultate yoo goote. Qoma tana stethoscope fayyadamtee yoo dhageeffatte. Decreased or absent breathing sound. Sagaleen hin jirtu yookaan xiqqaate. Sagaleen hafuura somba seenee bahuu godhu. Yoo dhodhooyite hoo chest percussion irratti dullness dhageessa. Akka nama orgaanii qilleensi keessa hin jirre dhadhahu jiru. Tiruu fa'aa gubbaa, ispiliinii fa'aa gubbaa akka nama dhadhahu. Dalii jechuun sagalee hin qabne jechuudha. Calta jettu. Decreased firmitasidha. Tactile firmitasiin isaa ni xiqqaata. Sagaleen vibration yeroo inni dubbate qoma tanarratti harka keetti dhagahamtu hedduu xiqqoodha jechuudha. Inni biraa medical managementidha. Medical managementiin namoota kanaaf godhamu. Inni jalqabaa draining fluididha. Draining fluid dhangala'aa haala kamiin keessaa baasanii accomplished by 3 typeidha. Bifa sadiini keessaa baafu. Inni jalqabaa needle aspirationidha. Lilmumaan irraa waraabudha. Needle aspirationii thoracentesis jedhanii maqaa isaa kan biraa. Dhangala'aa achi keessa jiru san thoracic cavity san keessa dhangala'aa san lilmiyyuu waraabu. Yookaan tube thoracostomy tuubboo fayyadamne chest drainage water seeliidhaan wajjin jechuudha. Tuubbootti gooneeti akka continuous keessaa yaa'uuf watarii keessa keenyee mataasii akka qilleensi if duuba ol deebi'ee somba kana hin seenne goonee chest drainage with large diameter. Lilmee nuti fayyadamnuusi diameterii isii guutuu babal'oodha. Intercostaaliidhaan bakki galchaniini cinaacha kana jidduudhaan galchanii. Inni biraa open chestidha. Qoma tana baqaysu. Thoracotomy jaaniini. Thoracotomiin pleural cavity isa jajjabaate san faama keessaa baasu. Eelaa fa'aa akkasumas tishuu duute sanii fi diseased pulmonary tishuu sombaa ta dhukkubsatte san keessaa baasuudha. Uranii keessaa baasuu saniini open chest drainage jaaniini. Qoma banaa godhanii. Karaalee sadeen kanaanii dhangala'aa keessaa baasuu dandeenya. Inni biraa large dose of appropriate antibiotic. Antibiotic nuti kenninuuf doosiin isaa guddaa ta'uu qaba. Karaan kenninuuf hidda dhiigaatiin ta'uu. Keessaafuu dawaan nuti fudhannu dawaalee broad spectrum antibiotic ta'an. Warreen akka cephalosporinii fa'aa, third generation, kabiraa metronidazole, and penicillin with beta-lactamase. Yoo beta-lactamine jiraate beta-lactamase inhibitorii kennaniif. Warreen akka vancomycinii fa'aa.
Inni biraa sterilization of impema eelaa kana nama eelaan achi keessa walitti qabame kana keessaa baakteeriyaa kana fixuun require 4 up to 6 week of antibiotic barbaada. Yoo xiqqaate torbaan 4 hanga 6 karaa hidda dhiigaatiin dawaalee kana fudhachuu barbaachisa. Care for chest drainage and needle lilmee sanii fi akkasumas tuubboodhaan yoo keessaa baasuu jiraannu taate tajaajila godhuuf. Inni biraa kan itti aansinee ilaallu COPD dha. COPD jechuun chronic obstructive pulmonary disease jedhanii dhukkuboota somba kana hudhan jechuudha. Obstruct godhan jechuun ni cufanii qilleensa gaddeemu kana dhoorkan jechuudha. Chronic obstructive pulmonary disease ni preventable and treatable jedhanii ka ittifamuu danda'u akkasumas dhukkuboota hamma tokko wal'aanamuu danda'u. Significant extrapulmonary effectiin isaa garuu wanni rakkoo sombaa alatti namarra fiduutu namticha kana itti hammaata malee jireenya isaa hojjechuufaa dadhabsiisa malee inni kuni dhukkuboota wal'aanamu somba keessatti. COPD disease dhukkuboonni COPD kuni amaloonni isaan qaban characterized by air flow limitation. Qilleensa karaa sombaa gaddeemu kana daangeessanii that is not fully reversible. Khani akka duraanii sanitti hin deebiin san dhoorgan. COPD is a disease that cause air flow obstruction. Limitations ni qaban, obstructions ni qaban, ni cufan. Fakkeenyaaf dhukkuboota akka emphysema fa'aa yoo fudhanne. Emphysema jechuun laangii kollaapsiidha maal akka ta'e ni ilaalla. Chronic bronchitis fa'aa. Warreen akkanaa kuni air flow obstruction godhan. Deemsa qilleensaa kana cufan. COPD can coexist with asthma. COPD kun asmii faadhaan wajjin jiraachuu danda'a. Akkasuma asmii wajjin jiraachuu qofaa miti. Mallattoon isaanii irra hedduu wal fakkaata. Both diseases have the same major symptoms. Mallattoolee gurguddoo wal fakkaatu qaban. Pathophysiology isaa akkami? Namni tokko yoo COPD dhaan qabame air flow limitations qilleensi keessa gaddeemuu danqamu kuni associated with abnormal inflammatory response sanirraa eegala. Sombaatiitu garmalee dallane, garmalee lole waan alaa keessa gasseeniif. Response to lung noxious particle or gaazii yookaan waan inni hin feene ta keessa gasseente sanii jecha sombi garmalee dallanii garmalee kaka'e. Sanirraa air flowing kun limita. Qilleensi gaddeemu kun daangeeffama. Because of chronic inflammation, waan irra deddeebi'ee yeroo dheeraadhaaf kulkulaa turee fi body attempt to repair it. Qaamni kun amma kulkula kanarraa deebi'eeti fayyuu barbaada. Inni kulkulaa fi fayyuun kun adeemsi wal faana yeroo dheeraadhaaf akkanarra turu kuni narrowing occur in small peripheral airway. Karaa qilleensaa fageenya irra jiru san bronchiolii kana gara xumuraa irratti bakka sanitti dhiphisa. Dhiphinni dhufu. Over the time yeroodhaa booda these injury and repair processes miidhaa tanaa fi adeemsa qaamni bakka itti deebisuudhaa taasisu kuni iskaarin tishuu godha. Tishuu bakka san jirtu godaannisa jijjiira. Godaannisa taanaan ellaasisiitiin akka duraanii sun adda ballachuun sun hin jirtu narrowing of airway lumen dhufa. Ujummoon qilleensaa sun ni dhiphatti. Adeemsi isaa akkamii? Inflammation jira. Inflammation san qaamni irraa of haaromsuudhaa jecha tattaaffii godha. Ammas deebi'eeti inflamed ta'a. Ammas deebi'ee repair ta'a. Adeemsa kanaatiitu yeroo keessa godaannisa ta'a. Tishuun bakka san jirtu. Godaannisoota jechuun akka of duuba deebitee fayyuu hin dandeenye taate jechuudha. Karaan qilleensaa sababa saniif dhiphate. Early in the course of COPD jalqaba yeroonii fi COPD kun eegalu inflammatory responses cause adeemsa kulkulaa kanaatiitu pulmonary vasculature
tik godha. Hiddoota thickening vessel wallii hiddoota achi keessa jiru san dhaaba isaa san keessa isaa san fufurdisa. Adeemsa qulqullaa kanarraa kan ka'e. This change may result from sababa maalirraahi keeysi hidda saniisu keeysi ujummoo saniisu wanni furdatuuf exposure to cigarette smoking sigaaraa yeroo dheeraadhaaf aarsuufa use of tobacco product timboo fayyadaman sigaaraa ta'a lanfatanfaa ta'a kaayatanfaa ta'a funyaanitti dhuganfaa isa sanfaa fayyadamu. Release of inflammatory mediator warreen jiddugala qulqullaa jira waan gallakkifamu saayitookiin faa lukooteriin faa histaamiin faa isaan kun gallakkifamu wantoota sombiin feene kanaaf saaxilamu kanarraa kan ka'e vessel wallii sun tikta santu furdisa. Furdate jechuun qilleensi hanga duraan gaseenu san gadi seenuu jechuudha hiikkaansa. Dhukkuboota COPD keessaa inni jalqabaa chronic bronchitis ilaalla. Chronic bronchitis jechuun hiikkaansaa kulkula bronkaayidhaa kulkula ujummoo qilleensaa yeroo dheeraadhaa jechuudha. Presence of cough and sputum namtichi chronic bronchitis jechuudhaaf mallattoo tana qofaan beekta. Qufa'aa aahii qabu baatii 3 karratu amata lamaan walitti aananiif yoo qabaate. Presence of cough and sputum production for at least 3 months in each of 2 consecutive years. Amatoota walitti aanan lamaaf baatii 3 wal faana qufa. Yeroo takka eegale baatii 3 irra tura. Gidduutti irra dhaabbata. Ammas eegala baatii 3 irra tura. Amata lamaaf wal faana mallattoo akkanaa yoo qabaate chronic bronchitis jaanii. Kooziin isaa maali? Sababni isaa tokkoffaan cigarette smoking sigaaraa aarsu. Inni lammaffaadha immoo other environmental pollutant wantoota naannawa faalan karaa qilleensaa kana nyanyaachisan takkaa hohoisan yookaan kakaasan yookaan dallansiisan kanaaf saaxilamu. This result in inflammation and hypersecretion. Kulkulaa fi dhangala'aan garmalee akka heddummaatichi keessaa maddu taasisa. Mukasiin aakiin sun akka garmalee heddummaatee madditu godhu kulkulli. Pathophysiology isaa akkami? Adeemsi dhukkuba kanaa this constant irritations wanni irra deddeebi'ee karaa qilleensaa kana tuttuqaa oolaa kuni cause globulate cell to increase. Seelii globulate seelii jaaniin santu jira bronkaay kana keessa. Isii tana lakkoofsaan akka heddummaattu godha. Faayidaan seelii globulateedhaa kun mukasii maddisiisu. Yoo lakkoofsisii kun heddummaate mukasiin isii maddisiiftu illee ni heddummaata jechuudha. Increase mucus secretion. Kana cinatti ciliary function is reduced. Ciliary function jechuun waan qofa isiin ja'asan waan gaddeemaa ta'u qofa ifirraa darbiyuu sun ni irrata dalagaan isaa. More mucus is produced. Mukasiin hedduutu oomishama inni oomishame kun walitti qabama qofa in darba. The bronchial wall become thickened. Dhaabni bronkaay kun keessi isaa ni furdata. Isiin tun furdatte jechuun gara keessaatti as dhiibatti bal'inni ujummoo sanii walitti dhibbata. Dalluumanis naaro. Kana booda mukasiin akkana madditu tuni ni cufti jechuudha. Mucus may plug the airway. Karaa qilleensaa ni cufti. Kanaafuu dhukkuboota airway obstruction warreen qaban wanni jennuuf kana. Haala kanaan qilleensa akka hin dabarre dhoorki. Alveoli adjacent to the bronchiole may damaged. Alveoliin umura bronchiolidha. Bronchiole jechuun damee bronkaayii tanaa yeroo achi deemtee xixiqqaate bronchiole jaaniini. Alveoliin achiin isitti aantu ni miidhamti. Fibrosity taati. Fibrosity jijjiiramti jechuun ni jajjabaatti. Resulting in yeroo kana altered function of alveolar macrophage. Wanni somba san keessa alveolaa keessa macrophageidha jira. Waan baakteeriyaa achi seenee achi liqimsa.
dalagaan isii tunillee ni jeeqamti. Dalagaan maakiroofeejii alveolaa keessa jirtu sun. Kana booda wanni silaa dhukkuba liqimsaa sun achitti maakiroofeejiin sun waan dalagaan sii harkaa jeeqamteef dhukkubnichi dhaqees numa tattaa'a jechuudha. As a result, the patient become more susceptible to respiratory infection. Kanaaf namticha kana dhukkubni karaa qilleensaa salphumatti isa kana qaba. Maaliif ittisa kanaatiitu jeeqame, ittisa kanaatu dalagaa dhiise. Wide range of viral, bacterial and mycoplasma infection can produce bronchitis. Acute bronchitis osoo chronic hin ta'in vaayirasii faa, baakteeriyaa faa akkasumas fangasii faadhaatiitu dhukkuboota kana fida. Garuu warreen chronic irratti baakteeriyaan achi dhaqe hundi dhukkubumatti ta'a. Amma gaayoonni fiiziyooloojii isaa yoo ilaalle noormaal bronkaayini wanni isiin fakkaatota irraa gamanaa ta'e. Noormaal bronkoosiin keessisii kana bana. Yoo bronkaayitasi taate yoo qulqulluu jiraatte isiin tun iitooyiteetii ujummoon tun wali dhiphatti jechuudha. Keessa sana ammaas pilagiidhaa jira mukasii. Excess mukasis cause chronic kaafii sana qofaa hedduu isa wanni namticha fidu mukasiidhaa achi keessa waliin qaban. Kanaafuu akkana dhiphatti jechuudha. Airway constriction qaban. Amma namni chronic bronchitis kana qabu tokkoffaa inflammation jira, qulqullaa jira. Kana cinatti mucus production inni heddummaata. Lama rakkoonsa. Ka sadaffaadha smooth muscle achi keessa jiru waliin dhiphata. Bronchospasm qaba. Mallattoolee qufaadhaa isa wanni irraa dhuftu sababa kana. Clinical manifestation isaa yoo ilaalle mallattoon ijoon nama kanarra mul'atu in early stage yeroo jalqabaa client may not recognize. Ifirratti illee beekuu dhabuu danda'a namtichi kun. Symptom progress slowly. Suutaan xiqqoon itti dabalaa deemti hanga may not be diagnosed until severe episode is called. Hanga diifafnummaan isa qabee yookaan qufaan isa qabee itti cimutti irratti mul'atu. Yeroo sawwanni inni firratti argu productive kaafii qaba. Qufaa aafii qaba. Cyanosisii qaba. Halluun isaanii jijjiiramti bifa samii fakkaatti. Blue discoloration. Hangana oksijiinii irraa dyspnea qaba. Hafuuritti jijjiita. Tachypnea qaba. Tachypnea jechuun respiration jarjarsu jechuudha. Hafuura yeroo fudhatu akka saree. Shallow and rapid breathing. Wheezing qaba. Xiiti jedha. Sababni isaa karaa sanii muka seechuufe. Hafuurri maddii waan hin baaneef xiiti jedha. Diagnosisiin nama kanaa godhamu ka jalqabaa histirii isaati. Smoking sigaareetii ni qaba. Occupationii bakka inni dalagu bakka ta'a. Bakka gaaziidhaa, bakka qalama fa'aa afuufan, bakka san dalagaa, dhukkee fa'aa keessa. Environmental exposure. Faaltota naannawaa kan inni saaxilamuuf jiru ni jirti histirii gaafa. Physical examination goona. Kabira radiology, X-ray. Sputum culture for arterial blood gas adda baasuudha. Kabira arterial blood gas analysis in koba. Hanga oksijiinii fi carbon dioxide dhiiga san keessa jiru beeku ni ilaalan. Namoonni kuni maal qabanii carbon dioxide ni dabala. Maaliif oksijiiniin waan gad xiqqaatuuf carbon dioxide ol ka'a. Hypercapnia qaba. Sputum culture wanni godhaniif microorganismii sana adda baasuudhaan kan bakka san jiru. Manaajimentiin nama kanaa godhamu tiriitimentiin isaa kompleksiidha, wal xaxaadha. Depending on the stage of bronchitis sadarkaa isii sanirratti hundooyineeti whether other health problem are present rakkoo biraa maddiini qabaa jenneeti formaanni isaa lifestyle change ka jalqaba haala jireenya jijjiirrachuu akkam fa'aa quitting smoking sigaaraa arsuu dhiisii polluted air irraa fagaadhu regular exercise taasisii jennaan sochii qaamaa.
supplemental oxygen treat warreen respiratory infection qaban oxygen fa'aa kenninaaf. Yooniif yeroo saniif afura baafachuu dadhaban carbon dioxide itti ol ka'e oxygen yoo barbaade oxygen kenninaaf. Nutritional support kabira nyaataan deeggaruu. Fluid intake ni gorfama. Dirqama dhangala'aa sirrii dhuguu qaba. Dhangala'aa litira 3 ol guyyatti. Maal godha dhangala'aan kun? Muka siisan irraa lallaaffisee akka irraa yaatu godha. Kabira dhangala'aa yaa'isan bakka deebisaaf. Nursing managementiin nama rakkoo tana qabuuf maal gooti narsiin? Ka jalqabaa rest goosiiti. Ifiifuu laaffachuu jira waan ta'eef boqochuu qaba. Increase the fluid intake encourage godhu. Gorsu dhangala'aa hedduu dhugu jetteeni smoking cessation irratti ni gorsiti. Sigaaraa dhiisii jettiin. Maximize self management and improving coping ability. Of tajaajiluu danda'uusaa jajjabeessu. Akkasumas akka inni obsee jiraatu. Adherence to therapeutic program. Tajaajila wallaansaa kanatti akka madaqee akka itti maxxanee hordofu taasisu. Kabiraa home care tajaajilli mana godhamu yoo jiraate sanillee akka inni sirriitti of tajaajilu. Promoting absence of complication akka xaxaan biraan dhufne taasisudha. Gaheen narsiidha. Prognosisiinsa akkam tahuu ta'a namoonni chronic bronchitis hin qabaman fuuldurri isaa akkamii? Prognosis jechuun rakkoo nama hin jirtu fuulduratti akkam tahuu ta'a haju. Progression of chronic bronchitis may be slow. Suuta deemuu danda'a gara fuulduraa. Initial improvement in symptom. Mallattoon irraa wayyaa'uu fa'aa dandeessi. However, haa ta'u malee there is no cure for bronchitis. Nama chronic bronchitis qabu wallaansi hin jiru. The disease can often lead to or coexist with emphysema. Namoonni isa kanaan qabaman gara laangii kollaapsiitti emphysemaatti achi dabruu danda'anii takkaa hojii jiraachuu danda'an. Kanaaf wallaansi waliigalaa hin jiru. Emphysema guyyaa biraa wajjin laalla waan nu hordoftaniifuu galatooma.